Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota irra chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Kutaa kana keessatti immoo wanti nuun wajjiniin ilaallu waa'ee variabiliidha jechuudha. Variabilii maalummaa isaa, faayidaa isaa fi haala kamiin akka fayyadamuudha qabnu ilaallaa jechuudha. Variabiliin gabaabamatti containeriidha. Data garaagaraa irratti story gochuuf kan nu gargaarudha. Always yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo programmii keenya write goonutti wanti nuuni yeroo hundumaa irra deddeebiidhaan fayyadamnu dataadha jechuun data tokko akka inputittis fudhachuu dandeenya. Maybe wanti dataan tokko methodii tokkoof akka inputitti yeroo ta'u isa tokkoof immoo outputii yeroo ta'utti isa tokkoof immoo inputii ta'uu danda'a. Warreen kana yeroo manipulate goonutti programming keenya taskii performii godhu qaba. Inni qabaata jechuudha. Taskii kana immoo wanti nuun ittiin organize goonee yookaan immoo akkaataa nuun itti trace gochuudhaaf nu salphatuun karaa nuun ittiin goonu maalidha? Variabilii fayyadamuudhaanidha jechuudha. Variabiliin kan inni nu fayyaduu fi memory location reserve godhachuudhaafidha yookaan immoo bakka memory value ta'e tokko hold godhu yookaan immoo story godhu qabachuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha variabiliin. Kana keessatti amma akkuma as gubbaarratti mul'ataa jiru kana keessatti inni maqaan isaa Magarsaadha jedha. Umuriin isaas 25, Magarsaan dargaggeessa umurii 25ti jedha. As keessatti laayiniin kun sadansaayuu waan nuuf hojjetu qaba jechuudha yookaan immoo waan display nuuf godhu qaba. Right line yeroo jedhu kamittiyyuu console.writeline kan jedhu konsoolii gubbaarratti wanta inni write gochuu qabu yookaan sistemni keenya wanta inni display gochuu qabu barreessee toora haraarratti akka darbu godha jechuudha. Isheen kun immoo line kan jettu kun jechuudha. Amma gagabaabaatti wanti jechuu barbaadu gubbaarratti line sadiitu jira jechuudha. As keessa wanti specifically wanti adda bahee jiru maalidha? Magarsaa kan jedhu maqaa ta'uusaa fi umurii kan jedhu immoo lakkoofsadha jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kanaaf fakkeenyaaf haala kanaan yoo goone yookaan immoo haala kanaan yoo startii goone resultiin isaa toora jalqabaa irratti inni maqaan isaa Magarsaadha. Umuriin isaas 25, laayiniin lammaffaa sadaffaa immoo Magarsaan dargaggeessa umurii 25. Haala kanaanitu laayinii meeqa irratti ba'a? Laayinii 3 irratti ba'a jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee laayinii kana irratti yeroo inni ba'u kana keessatti fakkeenyaaf vaaliuun maqaa sanaa yoo jijjiirame immoo maal goona isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf vaaliuu Magarsaa kan jedhu kana jijjiiruu yoo barbaanne umurii isaa jijjiiruu yoo barbaanne bakka meeqa jijjiira jechuudha. As keessatti akkuma as gubbaarratti mul'atu tokkoffaa bakka Magarsaa jedhu kana jijjiiramuu qaba. Deebi'ee umuriin isaas jijjiiramuu qaba. Deebi'ee isaas jijjiiramuu qaba. Kana keessatti garuu wanti nuun hubachuudhaa qabnu maalidha? Umurii isaa 25 bakka jedhu kana yoon jijjiiree bakka kanaa dhufee hin jijjiiramu jechuudha. Waan by one jijjiiruun irra jiraata jechuudha. Tokko tokkoon keessa deemee ilaale iddoo 15tti umurii Magarsaa kanaa fayyadamuu nan danda'a yookaan maqaa Magarsaa jedhu kana bakka 25tti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Garuu bakka 25 haala kanaan yoon fayyadame maal gochuutu narra jiraata? Bakka 25 sanaayyuu deemee jijjiiruutu narra jiraata jechuudha. Kanaaf iyyuu waanii kana yookaan immoo rakkina kana hambisuudhaaf maalan godha? Maqaa kanaa fi umurii kana maal gubbaan kaa'e jechuudha? Variabilii gubbaan kaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf stringii maqaa jedhuun godha jechuudha. Amma maalin godhe variabiliin inni create yookaan immoo declareing godhe jechuudha yookaan variabilii waan ta'e jechuudha. Variabiliin kun immoo maal wanta inni hold godhu yookaan data inni qabachuudha malu data typeidhaan itti define goonaaf jechuudha. Data typein isaa immoo maal amma fakkeenyaaf stringidha yookaan immoo walitti hidhamiinsa jechoota yookaan immoo qubee garaa garaati sabii ta'ee fi Magarsaa jechi jedhu jechuudha. Magarsaan lakkoofsa umuriidha kan lakkoofsa ta'u. Kanaaf iyyuu stringiin jedha jechuudha bakka kanatti. Bakka kanatti dhufee asuma bukkeetti immoo maal jechuu nan danda'a? Maqaa kennuuf nan danda'a jechuudha yookaan immoo value yoon kennee fakkeenyaaf bakka kanatti dhufee Magarsaa yoon jedhe haala kanaan jechuudha. Magarsaa yoon jedhe variabiliin kuni maal qabatee jira jechuudha? Value Magarsaa jedhu qabatee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanaan gochuu nan danda'a jechuudha. Deebi'ee immoo maalidha? Inni itti aanu immoo intiidha jechuudha. Intiin immoo kan inni nu gargaaruu fi inteejarii yookaan lakkoofsa decimal pointii hin ta'ini holdii gochuudhaa fi data typein nun filannu maalidha? Intii yookaan immoo inteejariidha jechuudha. As gubbaarratti immoo maalin jedha? Umuriin jedha jechuudha. Umuriin isaa immoo meeqadha? 25dha jechuudha umuriin isaa. Bakka kanatti fakkeenyaaf decimaalii kan qabutuun godhee sirriin isaa yoo jenne akkuma argaa jirtanii laayinii diimaa jala muree jira jechuudha. Sababiin isaa maal jedha? Represent a double precision floating point number.
kanaaf iyyuu nu nama maal gochuu yaadaa jira jechuudha value data yookaan immoo variable inti qabachuu qabu implicitly gara maalitti convert gochuu yaalaa jirra w yookaan immoo float itti gochuu yaalaa jirra jechuudha. kun immoo maal fidaa rakkina inni uumu maalidha dataan integeriin qabatu lakkoofsa desimaalii hin qabu jechuudha yookaan immoo hin dabalatu jechuudha. haala kanaan egaa amma bakka sana hundumaatti haala kanaan yookaan immoo inni maqaan isaa Magarsaadha jennee bifa kanaan yookaan immoo bifa tekstii ta'e kanaan fayyadamuurra yookaan haala kanaan fayyadamuurra amma gaa maal goone jechuudha maqaa sanatitu walitti maqaanuun gararraatti gashine sanaanitu walitti hiina jechuudha. haala kamiin goona isa jedhuuf immoo Magarsaa kan jedhu kana bakka kanaan balleessaa jechuudha. kana booddee mallattoo quotationii bakka kanatti godheen pilaasii lamaan kaa as gidduutti maalin godha jechuudha waanii sana kaa jechuudha yookaan immoo variable sababiin isaa maal jedha sababii ta'eef inni maqaan isaa eenyudha jechuu qaba Magarsaa jechuu qaba sababii ta'eef kanaaf iyyuu maal jedha bakka kanatti maqaan jedha jechuudha. amma kallattiidhaan maal ta'eera jechuudha maqaa kan jedhu gidduu galeera jechuudha. kan biraan immoo bakka kanattis Magarsaa kan jedhu kun maal ta'a jechuudha baduutu irra jiraata jechuudha. Magarsaa kan jedhu kun badee bakka kana maaltu dhufee gala jechuudha maqaa kan jedhu yookaan immoo variable maqaa jedhutu dhufee gala jechuudha. haala kanaanitu gidduu galchina jechuudha. yeroo always yeroo hundumaa yeroo gidduu galchinutti maal eeggachuu nurra jiraata jechuudha. haala kanaan yeroo gidduu galchinutti quotation mallattoo waraabbiin asitti banamte kuni asitti cufamte mallattoon pilaasii kuni concatenate gochuudhaaf nu gargaarte jechuudha. kana jechuun immoo tekstii kanaa fi value waanii gubbaa jiru haala kanaanitu maal goona walitti hiinaa jechuudha. ishee kanaani kana jennaa jechuudha. amma maqaa bakka jedhu hundumtuu maal argateera jechuudha value sana qabatee ni jiraata jechuudha. garuu bakka umurii jedhu kanattis ammas immoo maal nu barbaachisa umurii bakka jettu kanattis nu barbaachisa jechuudha. kanaaf iyyuu bakka kanatti dhufnee maal goona umurii jennaa jechuudha. kanaaf iyyuu variable umurii jedhu bakka kanatti maal gooneerra jechuudha koolii gooneerra jechuudha. kana duwwaas immoo miti asittis dhufee maal jedha umuriin isaa akka kanaa jedha jechuudha. kanaaf iyyuu maal jenna bakka kanattis umurii jennaa jechuudha. amma gaa maal seensisaa jirra jechuudha value variable gubbaa jiru yeroo display ta'utti value achirra jirutu mul'ata malee yookaan umurii yookaan maqaasa jedhu kana miti jechuudha. sababiin isaa maaliif variable dha sababii ta'eef jechuudha. variable sababii ta'eef value asirra jirutu mul'ata malee isa miti jechuudha. kanaaf iyyuu amma gaa haala kanaan goonee startii gooneetitu value inni nuuf deebisu ilaallaa jechuudha. amma akkuma argitanii inni maqaan isaa Magarsaadha. isaa fi Magarsaa gidduu maaltu hin jiru spaceetu hin jiru jechuudha. isa kana gochuudhaaf immoo maal goona jechuudha isaa bakka jettu kanatti ishee kanatti dhufnee maal goona spaceii goone save goona. kana booddee irra deebinee maal goona dhufnee start jennaa jechuudha. kana booddee value nuun argannu maalidha inni maqaan isaa Magarsaadha umuriin isaa 25 Magarsaan dargaggeessa umurii 25 ti jedha jechuudha. haala kanaan erga goone booddee amma gaa maalidha value fakkeenyaaf Magarsaa jedhu kana gara Gammadaatti jijjiiruu yoo barbaanne maal goona bakka kanatti dhufne Gammadaa jenna jechuudha. kanaaf iyyuu kanadha umurii isaas immoo gara fakkeenyaaf 28tti ol guddifna fakkeenyaaf Gammadaa inni maqaan isaa Gammadaadha umuriin isaas 28 Gammadaan dargaggeessa umurii 28 ti haala kanaan jedha jechuudha. kanaaf iyyuu startii goona yeroo startii goonutti maal ta'eera bakka hundumaatti sila bakka Magarsaa jedhu Gammadaan bakka bu'eera asiisii Magarsaa kan jechaa ture Gammadaan bakka bu'eera jechuudha. variable ni gabaabaatti kan inni nu fayyaduu fi haala kanaan jechuudha value yeroo jijjiirrutti rakkinni nu mudatu jechuudha. fakkeenyaaf maqaa fakkeenyaaf Gammadaa kan jedhu kana iddoo 20-30tti haala sila fayyadame yookaan immoo bakka kanatti ma dhufeenini haala kanaan akka kanatti barreesse yoo ta'e maal ta'a jechuudha bakka 25 yookaan bakka inni 30 jiru hunduma isaatii maal gochuutu narra jiraata jijjiiruutu narra jiraata jechuudha. amma garuu isa kanatti fayyadamuudhaani bakka tokkoon jijjiiraa bakka 25 garuu automaatikaalii ofiisaatiin maal ta'a jijjiiramaa jechuudha. haala kanaan goonaa jechuudha. deebi'ee immoo wanta isin dagachuudha hin qabne yeroo hundumaa yeroo variable create goonutti fakkeenyaaf variable tokko yeroo create goonutti haala kanaaniin gochuun gaarii miti yookaan immoo n wal qixaniidha lama yoo jenne n wanta distinctive ta'e yookaan immoo wanta description ta'e yookaan ifa ta'e miti jechuudha. gabaabaatti waan ibsanuuf kennuun qabu jechuudha. fakkeenyaaf garuu
as keessatti fakkeenyaaf kana dhufee yoon akkas jedhe fakkeenyaaf bakka umurii jedhu silaa kana yoon u godhe uun wal qixanii ta'a yookaan immoo u is 28 yoon jedhe sirriin dhufa yoon sirriin dhufu yookaan immoo akkaataan itti variable create godhe kuni normally sirrii ta'uu ni danda'a yookaan immoo syntaxiin isaa sirrii yoo ta'e iyyuu garuu logically sirriin dhufu sababiin isaa maalifidha u kan jettu kun maalidha wanta nu ibsaa tokko u maalidha yoo inni umurii jechuun hin dandeenyu sababiin isaa maalifidha uuni descriptive ta'utu iseera jiraata jechuudha yookaan immoo variable yeroo hundumaa yeroo create goonutti descriptive gochuutu nurra jiraata jechuudha kanaaf umurii yoo jenne umurii maal akka ta'e beekamaadha namni biraa fakkeenyaaf programming nun barreessaa jirutti yoo dhufee seenee hojjechuu barbaade yookaan immoo nama biraatti kennine akka hojii kana xumuru gochuu yoo barbaanne maal goona jechuudha waan hundumtuu ifaadha jechuudha maqaa kan jedhu maqaa eenyu akka ta'e beekamaadha jechuudha haala kanaanitu gochuutu nurra jiraata jechuudha anywhere bakka barbaade kamitti yoo jijjiiramuu ni danda'a jechuudha amma fakkeenyaaf maqaa kan jedhu kana jalqaba irratti gammadaa jedhee jira bakka kanatti garuu dhufee maal hin jedhee abdiin jedhee jechuudha fakkeenyaaf abdiin jedha haala kanaan jechuudha umuriisis immoo asittis jijjiiruu nan danda'a bakka barbaadetti maal gochuu nan danda'a jechuudha jijjiiruu nan danda'a jechuudha kanaaf iyyuu haala kanaan yoon godhemma inni maqaan isaa gammadaadha umuriin isaas 28 jedhee kee abdiini dargaggeessa umurii 23 sababiin isaa variabiliin sun maal ta'eera jijjiirameera jechuudha vaaliuun isaa akkuma argamu kanatti jechuudha inni maqaan isaa gammadaadha umuriin isaas 28 abdiin dargaggeessa umurii 23 jedha jechuudha haala kanaanis maal gochuu dandeenya jechuudha change gochuu ni dandeenya jechuudha bakka barbaannetti variabilii irraa jijjiiruu ni dandeenya jechuudha kanadha yeroo hundumaa yeroo gabaabaatti cuunfuudhaaf jechuudha variabilii irratti fayyadamuun gaariidha deebi'ee yeroo hundumaa variabilii maqaan variabilii keenya wanta descriptive ta'e yookaan immoo wanta sana ibsuu danda'u yookaan value'n holdii godhee jiru sana wanta ibsuu danda'u yoo ta'e baay'ee filatamaadha jechuudha deebi'ee immoo bakka barbaannetti jijjiiruu ni dandeenya daataa keenya manage gochuudhaafis baay'ee gaarii kan ta'e variabilidha jechuudha galatoomaa kutaa itti aanu wal argina chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina